jirtu maatii kaasuu shoo nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam nuuf jirtu nuti nagaa jirraa galata waaqayyo sinis baga jiraattanii nageenyi keenya sinaa qaqqabu bakka jirtanitti isiniin jenna. Egaa hordoftoota amantaa kiristaanaa biyya keessas biyya ambaas jirtan ta'e baga ayyaana ishi bakka deebisee jiru maa qabdaree viidiyoo gara biraatitti. Apa? Jirra jirtu jennee jirra noora bunni dafee jira maatii keenya bunni dafaa jira waan hundumtuu ni jira barsoon ni jira daabbonis ni jira bakka daa'imni hunduu ni jira. Egaa radeetu bakka siningee ayyaana gannaa yookiin dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baga geessanii siningennaa egaa kaasuun immoo yoo kaameraamaanii ta'eeti egaa gara ayyaana keessatti hin dhufaa. Kanaaf nurabbatinaa innaa kanaaf siningennaa gara buna daffisaa irraa waan hundumtuu ni jira guutuudhaa. Ayyaanni isin biratti maal fakkaatan biratti haala kanaan dabarsaa irraa eebbifamni keenya dhufaa jiranii siningennaa ija sana fakkaataa. Bakka Amet baga siningee ayyaana Yesuus Kiristoos dhaloota Yesuus Kiristoos baga siningee ayyaanni kun kan jaalalaa kan walii galaa jaalalaa kan hunduma keenyaaf nuuf haa ta'u ulfaadhaa jiraadhaa ayyaana kana yeroo dhufullee akka waliin qabnu waaqayyo nu gargaaru. አሜን አሜን። ሀኒ እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም በጤና እንኳን አደረሳችሁ። አሜን እንኳን አብሮ አደረሰን። ካሱ baga isin ga'e guyyaa loota gooftaa Yesuus Kiristoos. Kabajamtoota fi jaallatamtoota maatii kaasuu shoo akkam jirtu baga keessanii nagaa keessanii baga jiraattan warri biyya keessa fi biyya alaatti jirtan hundi keessanii baga isiniin ga'ee jirtuu haa nyaannu koottaa faarsoon qophaa'eera daadhiin qophaa'eera nyaanni qophaa'eera koottaa haa nyaannu nyaatarra jira waan ta'eef haa nyaannu. Abeet. Abeet. Baga geessan ayyaana dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Baga wajjin nu ga'e isinis baga isiniin ga'e.